kana gawalan man bilkai wardani ta khawar kan kam jar saqi afana bantu dente dura hinka sonjela hinka wardu masanum be kana takar geda gembe ya bo way number badu sanu ma shafada muddi kana undana hotella al dudu kon kesundi la horo kadati risalumane kana mata risala ya rabbi kalau nagot ijo gubasi bodua gubata umal nagot dawai fashina kaga batte wardana ci dese ya bone safi mareki telefona mata kuno arga oromo laal gartani qaallichi sunillee maallaqatti gurguratu deema jechuudha sallee maallaqatti amane jechuun namni tokko hin jiru jechuu biyya tana keessa magaalaa sanaa tana keessa namni hin jiru jechuudha mee qaallicha san rabbii jijeetiin akkatti itti wawwaadhe maallaqaan bitamee jechuudha shaffaatu marraa ubee jeet akkatti ililcha mee oromooti haa mee oromoo jira biyya tana keessa golaaltan bineensa malee namni hin jiru jechuudha kanama nyaatu malee namni akkuma waraabessatti haa'u jee bee nama nyaatutti jira biyya tana keessatti yaa boleeyyan kiyya ani waan hinju hin qabu tiyya tana garuu rabbuma an tiyya tana waman ju'uu tiyya tana abrii tiyya tana waman ju'uun beeku jechuudha tiyya tanaan rabbumaa beeka haaliqumaa beeka gaa waman an balleesse haaliqumaa beeka gaa tiyya tana yaa rabbi an sitti dhagaan harree maaluman ta'ee haaliqa kiyya yaa rabbii kiyya makkatti dhugaadha naalleen illeen jannata namaa bitaa wanni hundisin maa mootummaatti hin geessinee biiftutti warri koomentii maaliif hin qabnee seerri biyyoota neetan seera jira biyya tana hogga akkatti ilaaltan seerrillee maallaqa malee wanni takka gartanii ha maallaqan waan hin dalayne hin qabu jechuudha biiftuun kunoo ardhallee maallaqa dhayixee baankii baafattee qaallicha kana waan teeten sirratti gannaqa Abraahim fidii akka fedhen godhaa juttiin jirti akkuma agartan san namtichi kun rabbi sodaa dhabeet xiqqollee taatu sanuu nama guddaa hagas ga'usanii ilmaan horee ilmaan hin qaba ja'a namni silaa ilmaan qabu namni dhalee dhala beeku faraqaa ilmoo maraatee kana ta'e je'ee kanan akkatti itti wawwaadhee itti boo'u telefoona irratti cufee jechuudha mataa ganna irratti hidheetiin telefoona ifasi itti dhahee itti qu'ee telefoona isallee cufee dhabee jechuudha boleeyyan kiyya daanni maallaqaan gara galuu deema biiftuu haadha siiridha maallaqnumti sunuu maallaqa siirii sitti haa ta'u maalin siin jaamte anatilleeni nama rabbii fakkaata jeetii yaa boleessa kiyya boleetti wajjin dhalanne siin jeessa kadhatutti jira xiqqoo takkallee silaa yoo quuqama qabaattee fuute kanarraa yaa boleessa kiyya maallaqa itti barbaadu fuute moo rabbiif jecha isa ol seensifte mee oma takkitii tan addaannaa baasi maalin godhaamte antana booda maqallee yoo rabbiin ni agartaatillee yoo dhugumaan oromoo taatee dhiiga oromoo qabaattee dhugaadhaan miciyyoo kanatti na gubdee akkana na gootee biyya guutuu kanatti ibidda gararra buufte kana miyyoo tana micaa kana miyyoo sanitti kennite rabbiin atis tanuma san daranii sitti fiduu ta'a haaliin waan dadhabeen qabu harka biiftuu san sinaquu ta'a akka isaa kana ta'u ta'a teessa akkam ati har'a maallaqa ettee bololtee akkatti maallaqa ishii jala ceetaamti maallaquma sanuu harkaan fuutee kokottoottee yoo dhugumaan biiftutti Abraahim kenna itti odoon akkatti sitti iyyuu ilmootan ta'e ilmoon magantaadha dhaleetan qabette rabbii kee yoo sodaatte yaa namticha yaa mucaa yaa ilma oromoo yoo dhugaan ilma oromoo taate ittiin kannin miyyoo sanatti maallaqa san fudhatte yaa wardaan miskiina maallaqan qabdu an sittin kajibu maallaqan sii kenna siin jeetiti maallaqan sii kenna siin jee sittin kajibu sagaleen xiyyana dhoote jirti rabbii kiyyattin iyya malee ilma namatti illee iyyooni ilmi namaa hin jiru biyya tana faa keessafuu ilmi namaa hin jiru bineensa malee ilmi namaa hin jiru argeetin jiraan akka oromoon takka hin jirre biyya tana keessa oromoo garaa malee oromoo dhugaadhaa hin jirtu dhugumaa garuu an sitti wawwaadhaan mallee yaa yoo rabbi sodaatte biiftutti kanneen anaafillee miti yoo rabbuma haaliqa sodaatte biiftutu akkas godhe duraanuu ishii wardaa godhe siin jetti rabbi sodaattu garuu silaa lakkoomsallee naa maxxansuu idde bilbilallee narraa cuftee akkan itti argadhu sin qabu rabbiin haaliinni garuu irra na haa dhaabu
garuu yoo ati garagaltee duraan waan biraatii fuutee amma maallaqa kana garraan maallaqa kana agartee rabbiif jechettee duraan fuutee amma ka garagaltu taate addunyaadhaan bitamtu taate rabbiis si arga. Haaliqaasitti garagaluu ta'a. Haaliqaasitti garagaluu ta'a anaa miti. Eenan beektu waliin beeknu rabbiif jecha lafaa fuute. Ol seensifte kanarraa isaa kufee ciisu lubbuu isaa du'arraa oolchite. Garuu maallaqaan hin bitamin yoo ilma Oromoo taate. Maallaqaan hin bitamin. Riskii rabbii qabaasiif kenna rabbiin Haaliqni yaabbuleessa qisha. Dhabaa fi qabaatanis isa biratti ol qixa hundinuu. Rabbi biratti hundi tokkuma. Garuu wanni siidhaamu yoo rabbii kee sodaatte biiftuu san ifitti dhiyeessiteetuma dhugaayyuu atuu hagallakkiftu taate ishuma sanuu yaamteetuma maallaqa san fudhatteetuma ishuma sanuu yaamtee san itti kennettee yoo hagallakkiftu ati taate ati ilma Oromooti miti. Waan kan hunda hunoo miidiyaa jala deemii ilaali waan ishiin itti jirtu. Numa agartee jirta. Dhageesse kunoo haala ishiillee. Saniifuu yaabboleessa kiyya niiraan hin bitamin siin jaan. Niiraan hin bitamin yoo dhugaan obboleeyyan qabaattee yoo dhugaan ilmaan qabaatte dhalte. Yoo dhala dhaltee qabaatte. Dhala isaati jecha akkana ta'e mar'imaan isaati jecha. Yaabboleessa kiyya rabbi sodaadhu. Rabbii si uume sodaadhuti. Maallaqa laalin. Maallaqa guddaa biiftuun si ergite 200 dhiisi. Humni miliyoonni 2 numa dhuma. Addunyaan dhumtuudha. Addunyaan dhumtuu namumaattuu irra jira. Ilmuma Oromoodhaa kaduuse awwaalu kana kararraa agarte kan agarte kanumaattu irra jiraati. Harka biiftutti hin deebisin yaa'u. Laal mashaqqaa meeqatti gubii meeqatti harka biiftuti rabbiin baasee rabbiin lubbuu isaa bite. Ammallee yoo lubbuu isaa gaaga'uu taate malee yoo biiftuu harkatti hin deebisa itti wanni ati gooteef akka hin jirtu. Ajiriin ati rabbi biraa argatte illee hin jirtu yoo biiftuu harkatti deebifte. Kasaarte. Haguma duraan carraaqqatte sanuu ajiriin ati qabdu hin jirtu kasaarte jirta addunyaa gubbatte jechuudha yaabboleessa kiyya. Kanaafuu maraadhetin odoon shaararra fiiguu maraadhe viidiyoon tanteena maraachite ifirraa mana kiyyetti ol deebi'ee rabbii Haaliqan sitti kadhadhaan miskiina. Miskiininis rabbi qaba girgiraati yarra buusetin leelii sitti salaate yaa rabbi je'ee sitti kadhadha hin milkooytu. Hin milkooytu maallaqa sanillee yoo bololte maallaqa sheeyxaanati. Maallaqni sheeyxaanaa qilleensa karaa kana kuteen agartu yaa obboleessa rabbii taa'i. Taa'i rabbiinis si qaba yoo rabbi sodaatte. Ilmaan keetinis si qaba. Ilmaan kee argi. Jiruu ta'e bareedduu jiraatu jirtu tana argi yaa obboleessa kiyya. Biiftuun jiruu nama balleessuu deemti. Jiruu nama balleessiti. Jiruu tantee bareedduu amma keessa jirtu tana si balleessiti. Maallaqni ishii sunillee yoo sitti seene jiruu tantee tana si balleessa. Tanaafuu yaa obboleessa kiyya. Abrahaam gadi lakkisinin siin jedhan. Hadaraa biiftutti Abrahaam hin kennin hin jedhan. Ittiin kennin yoo nattillee kennuu baattee dhugaan ilma Oromoo taate wal'aanetu. Gaafa rabbiin of dubbachiisee beekee inni dubbate gaafa san addaan sii baate wanni hundi yaa obboleessa kiyya. Hanguma inni afaaniin dubbate uummata akka addaan sii baasutti yoo rabbi sodaatte. Miyyoo san ittiin kennin. Sheeyxaanatti hin kennin sheeyxaan harkaa u'uu jennee rabbiin harkaa nuu baase yaa obboleessa rabbi. Addunyaan dhumtuudha. 50 shaffaaxaa kee dalagattu santu 200 ishiin si ergite tanarra har'a si baankii naa keessatti akkatti lafa dhiittu kanarra si jira. Harka meeqa ishii 50 dalagattuun santu ilmaan kee si jiraachisa. Rabbiin wallaalin. Maallaqaan hin bitamin. Oromoo maallaqaan bitamtu hin ta'in. Ilma Oromooti hogga agartu. Hogga laaltu. Abbaa ilmaaniti innilleen kakka kan keeti. Akkuma ati ilmaan qabdutti innilleen horee ilmaan qaba jechuudha. Ilmaan isaa kun har'a isa maraachaniit ilmoo isaa maraachitee miyyoon tun shaaratti galchitee ilmoo isaa teecha maraate deemutti jira. Ifirra dhaabii ilaalimee ilmaan ati manaa qabdu kana. Yoo namni tokko si jalaa fuudhee maraachee ilmoo ta'e asitti ilmi namaa jechuudha dhabamsiisee jinniin sheeyxaanan wajji fuudhee karaa dhabamsiisee jemee ati maraattee hin kuttu. Innilleen duraan bareeduma akka keetii kanaaf sitti nima. Bareeduma akka keetii jiruma furduma bareedaa akka kan keetii kana. Namuma sammuun fayyaa qabdu akka kan keetii kana. Garuu har'a ilmoo irraa jecha onneen isaa dhaabbatu jirti. Ilmoo jecha onneen isaa dhaabbatu jirti. Dila kana hunda dhala isaatiif ta'e.
wallaalii yaa obboleessa kiyya. Dhaltee hoo dhugumaan kaga dhiidee qabaatu taate awwanni siin jiru maallaqa haala laaltee biiftutti murguratin. Yaa Rabbi dirmadhu yaa Rabbi. Yaa abbaa miskiinaa dirmadhu miskiiniin si malee waan qabu. Wardaan maallaqaan qabdu dantaa ishiitti iddoo amantu akka feetaa taatu naan jiru jirta. Hin qabu an dhugaadha sittin kijibu. Ana mata meeqa miciyyoon tun akkanan naqabdeetin akkatti ishii wajjin muka mixitti hidhame. Gizee meeqa jaarsana jalatti maraachitee gizee meeqa ilmoona jalaa fuute. Maraatutti jira. Yaa obboleessa Rabbi sumatti hima. Tiyya tana gurratti illee dhadhaatu baattu. Sheexaanni ishii sitti nam'ee jira yoo dhugumaan tiyya tana gannayxee maallaqa san fudhattee ati biiftutti kan Ibraahim jette. Kasaarte jirtaati. Kasaarte asillee gandume ishii san ta'e achi seen ishii bira. Eega maal goota Oromoo fiin jettare. Wanneetu Oromoodha Rabbiif jechan ol seensiseettee dalagatuuf jirtaa yaa of jalaan balleessin. If jalaan balleessin. Waan dalagattu jazaa hanga guyyaa lama mana kan kee keessatti isaan gubatte kanaa'uu maallaqa saniin if jalaan balleessin yaa obboleessa Rabbi. Ilmaan keetillee hin kasaarin. Hin kasaarin jiruu teetin hin balleessin maallaqa miyyoo sanii sanillee itti nayxee. Wardaan miskiina ittee dhugaadhaan miskiina.